Ayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota miseensota waldaa dargaggoota waliigalaa akkasumas hordoftoota cafee miidiyaa biyya keessa biyya lafaa keessatti hordoftanii yeroo ammaa kana kan argamnu bakka baazaarii bulchiinsi magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti qopheessettidha. Kana sababeeffachuudhaan waldaan dargaggoota cafee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessii fi oomishaalee garaagaraa dhiyeessuunsaa akkuma beekamu egaa nutis argamnee jirra. Maaltu dhiyaate akkaataa kamiin gabaan maal fakkaata kan jiru ilaaluudhaaf cafee miidiyaan bakka kanatti argamnee jirra. Egaa akkuma argaa jirtan duuba keenyatti kan argamu kun baazarii keenya qophaa'eedha. Fi akkasumas waldaaleen garaagaraa bakka itti qopheessanii fi dhiyeessiiwwan garaagaraa itti argamutti argamna. Kanaan wal qabatee nutis gabaa maal fakkaata akkaataa kamiin adeemaa jiru kan jedhu isiniif dhiyeessuudhaaf kunoo argamnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya ogeessi kaameraa keenya Daani'el Dachiisaati. Anis qopheessee kan isiniif dhiyeessu Barsiisaa Ranaati. Nu waliin turaan affeerraa keenya. Kan argamnu bakka dhiyeessii yookiin oomishaaleen waldaan keenya dhiyeessee irrattidha. Arguma injirtan kun shunkurtaa yookiin immoo qullubbii diimaadha. Akkaataa kanaan kan inni dhiyaatee jiru akkasumas kan argaa jirtan asitti raafuu maraati. Egaa kunis xaafii fi akkasumas qamadii gosa garaagaraa fi akkasumas kuduraa muduraaleen gosa garaagaraatu argama. Mee ammas hojjettoota lafa kanatti argamaniin keessaa nama tokko dubbisna walitti deebina nu waliin tura. Ani Taarriqeenyaa Babaan jedhama. Waldaa gamtaa hojii gamtaa caffee keessadha. Miseensadha. As keessattis bakka miseensaa bu'ees hojjechaa jira. Haala gabaa keessatti bareedaadhaan jedhanii dubbadha. Gabaan shunkurtii 23 gurgurraa, raafuu maramaa birrii 27 gurgurraa, hundee diimaa birrii 30 gurgurraa. Haala bareedaadhaan gurguraa jirra. Oomishni keenyas nurkatti namne haala bareedaadhaan gurgurree xumuraa jirra. Waldaan hojii gamtaa iddoo garaagaraatti miseensa qaba. Miseensa iddoo garaagaraarraa caasaa adda addaarraa qaba. Achitti oomisha achirraa immoo magaazina waan qabuuf hin fudhata. Magaazina sanarraa immoo fuudhee nuuf hin dhiyeessa. Nu immoo kanaan gurgurraa jechuudha. Maqaan koo Abiraam Qabaan jedhama. Waldaa kanarratti nuni kan hojjennu akka waliigalaatti waldaa caffee dargaggooti. Kanaafuu waldaan caffee Zbizhinii yookaan immoo baazaariin asitti qophaa'e kuni kan giddugaleessa Shaggar Siitii jedhamee asitti ittiin banuudhaaf dhiyaate qofa otoo hin ta'in kana durayyuu iddoo adda addaatti hojjetaa jira. Magaalota kutaanii Finfinnee adda addaatti hojjetaa jira. Asirratti dhiyeessuudhaan immoo abdii namoota keenyatti horee jira jechuudha. Xaafii amma diimaa 45 dhiyeessaa turre, adii 52 dhiyeessaa turre. Gabaa irrattis kun hin jiru jechuudha. Kanaafuu abdiin namoota baay'ee asirratti gammadee jira. Waldaan kun hojii qabatamaatti hojii sirrii keessa galee hojjechaa jiraachuusaas namoonni qabatamaatti argaa jiru. Akkuma amma argaa jirtan oomishi asirratti dhiyaataa jiru kunis oomisha gaarii namoonni itti fayyadamuu danda'anii fi gara fuulduraattis kana caalaa dhiyeessuu akka dandeenyu namoonni abdii kan irratti gatan ta'uu isaati jechuudha. Yeroo baay'ee waan arginu keessatti namoonni kun waldaan kun kan kooti kan jedhu waan fedhiin sammuu isaa keessaa qabu waan ta'eef gammachuudhaan dhufee bitata jechuudha. Nunis immoo akka obboleessaatti yookaan akka obboleettiitti akka maatiitti ilaalleetti gurgurra malee yookaan akka daldalaatti yookaan waan biraatti miti. Kaayyoon keenya inni guddaan gabaa tasgabbeessuudha. Namni hundumtuu walqixa baazaarii kanarraa hirmaachuu akka danda'u kaayyoo kana murteessinee waan hojjennuu fi namoonni fedhii guddaadhaan dhufu wantoonni jiran kun immoo irraa jala furamaa deemu jechuudha. Kanaafuu baazaariin kun yeroo gabaabduu waan ta'eef namoonni wal canaannaquun jira. Garuu gara fuulduraatti itti fufee magaalaan kun yookaan bulchiinsi magaalaa sheelii nuu kennee dhaabbataan iddoo tokko teenyee gatiin gurgurtaa kun waan dhiyaatu kun hundinuu gabaa irratti dhiyaate namoonni kun yeroo barbaadetti dhufee akka bitatuu fi bakka gaarii yookaan immoo magaazina gaarii akka nuu kennu asumaan waamicha dhiyeessina jechuudha. Kuni galmee namootaati. Namni tokko gaafa dhufee bitatu maal bitatee gatii meeqaan bitatee isa jedhu asirratti galmeessina maal gurgurree isa jennu immoo dhumarratti adda baafachuudhaaf jechuudha. Waan dhiyaate waan gurgurree dhumarratti cheekanda baalaansii gochuudhaaf jechuudha. Kanaafuu namni tokko meeqaan gurguran kan jedhu meeqaan akka gurguraa jirru tun gaafatinu asirraan argaa jechuudha. Asirrattis gatiin barraa'ee jira waan ta'eef baay'ee nun gaafatu jechuudha. Asirraa ilaalee argaa jechuudha. Haalli gabaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tolas baay'ee shaggaadhaan jira. Baay'ee natti tolee jira haalli gabaa dhiyeessii kana baay'ee nama gammachiisa ammarree iddoo akkatti itti fufee baay'ee gaariidhaan jira. Baay'ee jira baay'ee namatti tola galatooma isinis. Bareedaa gammanneerra qaala'insa gabaafis waa gaariidha. Bakka nuti arragaaggaaniiru waan gaariidha. Kaleessa dheengadde yeroo darbe shumburaan 65 ture. Warra daldaltoota biraa biratti kaleessa immoo asitti birrii 48 ture. Bitannee galleerra xaafin illee kaleessa tureera har'a dhume nuun jedhan malee waa'ee bareeda. Garaagarummaa ani shumburaa irratti argeera. Shumburaa 65 hin biteen dubbee jechuudha. Kaleessa immoo deebinee gaafa asii bitannu birrii 48.
garaagarummaa birrii 17 jechuudha kiiloo takka irratti baay'ee gaariidha namootaaf illee gabumallee tasgabbeessuudhaaf baay'ee gaariidha waa gaarii uuman jedhee yaada akka kootti jechuudha. Anillee daddaltuudha garuu daddaltuu ta'ee qofa osoo hin ta'in kan koo qofa odeen ta'u uummanni kun dhiphatee asitti silaalee nurraa illee dhufee bitate maalirraa akka jiru gabaan mootummaa irree maalirraa akka jiru sirriitti hubatu waan ta'eef natti toleera dhiyaachuun isaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaa dargaggootaati, waldaa humna haaraati, waldaa cichoominaan hojjetu, waldaa gamtoominaan hojjetu. Akkuma argaa jirtan dheengaddarraa kaasee bakka kanatti hojii gurguddaatu hojjetame. Uummata keenya daldaltoota jidduu baasuudhaan faddaaltota fa'aa keessaa baasuudhaan kallattiidhaan waan qonnaan bulaan miseensi keenya fide asitti immoo finnee gatii muraasaan gurgurree nama baay'ee hawwachuurraa kan ka'e guyyaa takka keessatti jechuun baazaariin baname yeroo muraasa keessatti gara kumtaala 50 fa'aa xaafii yeroo itti finne jira. Shunkurtiin jira ture, timaatimni, maangoon, dabarjaan wantoota adda addaa ture. Yeroo kanatti egaa bu'aa guddaa sirraa argatee jira uummanni keenya baazaarii fi egzibishinii kanarra. Akkasuma waldaan keenya gara fuulduraattis waldaa dargaggootaa qofa otoo hin taane namoota kaaniifillee humna ta'edha. Humna ta'uu jechaan afaan duwwaan miti. Qabatamaan namni keenya iddoo adda addaatti argaa jira. Hojii guddaa hojjetaa jirra. Bakka kanatti immoo namoonni amma isinitti haasofsiistan ragaa ba'aa turanii hojii gurguddaa hojjetaa jiru. Rakkoo diinagdee biyyi keenya qaala'insa jireenyaa keessa jirturraa kan ka'e kun uumame. Kanaaf gumaachi nuti goone akka waldaa dargaggoota caffeetti gabaa tasgabbeessuu hojii gurguddaa hojjechuu keenya agarsiisaa jecha. Kanaaf yeroo hundumaatti hojii akka kanaa irra deddeebiidhaan yoo hojjenne bakka kanattis immoo sheedii itti dhiyeessii keenya gurgurachuu dandeenyu bulchiinsi kutaa magaalaa Sabbataa isinii kennina nuun jedhee jira waadaa nuu galanii jiru haasofsiisaa turre kaleessa. Kanaaf bakka kanatti isin banna kana boodallee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa uummata keenyaaf sagaleef humna ta'aa itti fufa jecha.